anis hagar rakkat atis hagar rakkat kamitti irra jabaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota warda Oromoo akkam nagaa qabdanii sirtanii jabaatanii isiniin jecha kunoo akkuma agartan abbaan Bilaal ni sirraa miti ni sirraa inshaallah. Garuu biiftuun naa dhaaddatu jirti. Naa dhaaddattullee waa takkanan gootu jechuudha. Waan rabbiin nan godhin waa takkana godhuu hin dandeessu ishiin. Inni namaattu akkana godha jechuudha. Namaattu isa oofa duraanu nan beeka. Akkuma namni isa oofu san wawwaatu jira. Maa wawwaata re'am? Hin wawwaatin ganaadhaan malleedha. Wanni siin jooye. Hin wawwaatin ganaadha. Hin dhiyaattu jechuudha. Ganaa hin dhiyaattu. Wanni wawwaattu hin jiru jechuudha takka. Hin irraanfatin duruu. Waan na godhu jirtuu fi waan na gootellee hin irraanfatini jechuu barbaadeeti abbaa Bilaal. Hin irraanfatini. Waa takka waan na gootu qabdu. Rakkattee jirta akkuma amma gana rakkatta siin jeesanii. Amma rakkattee mitiire amma rakkattee waan jettu wallaaltee na kadhachuu hin barbaadu. Xiqqoof laali ganaadha if laali anilleen if laala. Anilleen if laala atis if laali. Wanni nan juuxxan if laallaa namuu xiqqoo if laallaa jechuudha horiinee namuu. Anis hagar rakkatu atis hagar rakkattu kamitti irra jabaatti ni laallaa jechuu barbaadeeti. Hin deebi'u manatti deebi'ettaa hin deebi'u manatti illee. Haa rakkadhu tidhiis xiqqo. Atillee rakkadhu. Anillee haa rakkadhu. Ati nuu mana hirtaa mitiire ani nuu manaan jiru alan jira. Alan jira haa rakkadhu. Haa rakkadhu. Jabaadhu akkuma itti eegalte san itti fufi. If duuban deebiin maaltu if duuba si deebisere? If duuban deebiin itti fufi. Akkastu si hoyyaa mitiire raahaan tantee akkasii. Raahaa itti jirtaa miti raahaan tantee akka itti jirtu kana if duuban deebiin. Wanni siin jiru tanuma. An wanni manatti gali naan jettullee hin jirtu. Hin galu manatti qalmatti hin galu namni. Manatti hin galu jechuudha. Shaararra noo namnillee manaan ari'e alan gala malee gabbee. Ilmaan kana wajjin caaggatti baheetiin taa'a ala. Alan gabbee caaggatti bahee taa'a jechuudha. Malee galuun hin taatu kanumatti. Hin galu. Garuu ati filattee jirtaa miti yeroo duraanuu karaa kana siif filatee baranaa miti. Siif filatee miti. Haga gara fin'etti fidhuu ganaadhaa jechuudhaan dhiyaannu qabsoo ammatti fufne namni. If laalu qabnaa. Takkaa ifin agarre. Anis atis takkaa ifin agarre. Jechuun amma if arguu qabna namuu if laallee jechuudha. Atis if laali anis if laalaa jechuu barbaadeetiin galu manatti. Ati mana irtaa miti raahaa tante akka itti jirtu kun raahaa siif taa'ee raahaa tante itti fufi itti jirta. Gana raawwatta raahaa maaliif miti raawwatu jirtaa miire si kana filatee jechuu barbaadeeti. Amma booda namni si bira dhaabbatu siin jiru tokko argi. If arguu teessa. Yoo tanarratti if hin argin ifuun agartuu jechuudha. Yoo tanatti if hin barin sammuun tante sammuu namaatiin deemtee waan ati taate if argii jechuu barbaadeeti. Sammuun ta'e tanaa miti sammuun tantee sirraa baaftee ishii sitti keessan sabiin tuni tana hin beekani. Qayyaradhu dura sammuu tantee san deeffadhu ta duraanii san gartee ta dur wal beeynuun san deeffadhu ganaan dhiyaattu ammalleedha. Ta ammaa tana hin beeku tun ta dur beekuu miti jechuu barbaadeeti sammuun ati amma deemtu tun yaadni ati amma deemtuun kun keetii miti kanama biraati. Yaada keetiin gaafa deemte gaafa fayyite yoo ka fayyitu taate jechuu barbaadeeti. Yoo wal dalaysiiftee sammuu tantee tana ka fayyitu taate anammaan tana fayyaa fi maraata hankeetu addaan wallaaleetiin jira addaan baafannee gana gaafa sammuu tantee deeffatte natti dubbattaa jechuu barbaadeeti. Akkuma dura naan jette san hin irraanfatin an sanuma. An tanuma duraan naan jette dullattiin tanuma dur jettee ni darbitee dullattiin karaa feete araddarra. Deemtus maal goota? Wanni gootu hin jirtu jechuudha. Fayyifadhu.
fayyitee mitiiree lafaasii kaatee jirti biiftuun kun dhaaddatu jirti. Sirraa gaccabsiti jechuudha. Gordaan ol kaatellee ogga ishiin lafaa kaate sirraa cabsiti inshaallah. Garuu dhaaddadhu waan feete. Waan rabbiin nan godhinis ilmi namaa an takka siirilleen waan an gootu natti hin qabattu siirin abbatti deebitii malee. Takka waan feeten waa takka nan gootu. Rabbiin na bira iraa jechuu barbaadeeti biiftuunis. Waan feeten waa takka na godhuu hin dandeessu. Walaa harkaa, walaa jinnii, walaa murkaa ishiin guurtuu qarxafaan waa takka na godhu an sammuu xiyyees gara nan galchu. Waa takkas nan godhu nattis hin qabatu anaattu ifitti hin shakkine. Hin shakku. Waan akkanaa wayina gootii jee hin shakku an. Hin shakku. Waa takkas odoo kana dhuubdellee nama baaftee waan an gootu waan ati deddeemtu sun sumatti garagalti malee sitti garagaltee si dhamaafti. Isuma kadhamaafte gartee kanuma dhamaafte isuma kadhamaafte sanuma dhamaase ammallee deemi warda jettee atillee ol kaatee maqaa kiyyana dhooytee ammallee ifuman nafiniinsu jirtan. Ammallee ifuman nafiniinsu jirtan. Wardaan ta'eef duuba deebituu miti. Waan feete fiti. Waan feete saniinuu as kootu biiftu atillee fayyee mee. Waluma laallawume ardi kanennaan dirreen tanaa jedhe wallaalla. Ana maafiisiitu magaalaa sanaa keessa jiraataa jechuudha. Jaarsaan sibiisetiin jira jaarsa. Jaarsa kana ofu wallaaleen gaafa of beekenninu of yaadata. If yaadatu jira kun hommaa'u. If yaadata akka itti if yaadatu naa godhaa jechuudha. Naattu isa godhaa akka itti if yaadatu. If wallaaleemti akka inni if yaadatu nan godha isaa'u. Inshaallah rabbii wajji. Tanaafu wanni ati deddeemtuun tun baxala humaa takkan jiran anna bira kara kiyyatti. Waa takka wardaa godhette sammuu tanteetitti yaadin. Waa takka na godhuu dandeessu an. Waan rabbiin na godhin jechuu garuu naa dhaaddattee akkan naa dhuftus qajeelte wal faamna naafiyati. Qophooytee naa dhufte illee qophaa'eetiin firraasee eeggadha. Karaan kun bareedaa karaa filattan isin filattan kun isin baafnan itti fufa. An akkuma itti fufetti hin jiran dhaabu jeetiin jiran. Hin dhaabuu efana kadhattanii yaa'ii na eegaltan yaa'in tiyya hin dhaabbattu jeetiin jira. Dhaabuun taa'u hanga kara bahetti bahu. Hara waa takkatti bahutti dhaabuuf hin taa'u jechuudha. Milkooytan wardaan isinirraa magaalaa kana keessaa baafatte milkooytan jechuu isin gammaddani. Isinii bal'atte hoggasan hin baafadhu hin bahu magaalaa kana keessaan illee. Anis isinumatti busheessu ta'a malee hin bahu jeetiin jira. Garuu abbaan Bilaal amma itti mul'atu jirti. If arguu jira. Sirritti if arguu teessa gana. Ilmoon takka tasibira akkana wiliq jettu sin jirtu gana. Hin jirtu jechuudha. Namni si dirmatullee hin jirtu. Hin jiru. Iyyaa ooltullee jechuudha sirraa. Iyyaa gafeete iyyi. Namni si dirmatu tokko hin jiru. Namni wardaa argu si hin dirmatu. Abadan si hin dirmatu. Tokko. Ati haadha ilmaanii addarratti ilmaan wajjin darbite ilmaan fi saniifuu hin yaadin amma garuu xiqqoo numa yaadatta akka itti yaadattuu jira sin agarsiisa akka itti yaadattu inshaallah ni yaadatu jirta ammaa if yaadatu jirta sirritti sammuu tanteessan tana maata deemtuun tana gannaqi tantee deeffadhuu siin jeetiin jiran. Me itti yaadi maal naan jette ati Bilaal jiiti itti yaadi manatti galinaan jechuun dur manatti galuun hin jirtu miti hin jirtu jeetiin jira jala mureetiin sitti ma wardaan manatti galaa hin galu manatti mana namaa kanarra illee abbaan na baase gabbeete shaararra jechuudha akka maraatutti ilmaan kiyyaa wajjin shaararra ta'a malee hin galu manatti hin galu kutadheetiin bee muradhee manarraayis kutadheetiin jira kan lubbuu tiyyees jibbee wama kan tolchuu dadhabe nin balleessa amtii nin balleessa jeetiin kutadhee jira. Ganaa wanni sii tolu hin jirtu jechuudha akkallee siittu kana filate biyya namaa keessatti waliin jettee yoo ati akkanatti muka cifattaattee firraa asirraa baafatte malee wanni sii harri irraa sii malaa hin jiru. Harri irraa sii malaa tokko hin jiru jechuu ganaa ati muka miqitti hidhamtee jirta ifin agartu. Ifin agartu. Fayyisi firraayi miyyoo namaati fiimcaa namaati baafadhu asi. Oggati baafatte dubbiin tun hundi waan sababaa kee taate wardaan illeen ni teessi firra nagaa. Wanni ijuun jiru teessi ilmaan guddifte gisisanii. Ati immoo waan ati magaalaa kana keessa taa'itiin biiftuu wajjin raahaa godhaa hin jirtuu jala mureetiin sitti himee jiran. Isin tukkana na godhe.
isin tu karaa bareedaa mi'aa odoo rakkate shururuu isin godhee karaa harkarratti isin deemu baat akkana lafan na godhee miire anilleen hojii dadhabu balleessuu hin dadhabaare hin dadhabu jechuudha. Tolaan hoggan kadhadhee dadhabee halaas tollee hafee jira jechuudha. Tanaafuu ati wanni ati ganaa mee ammallee itti yaadime waan nan jee dubbiin nan jee tanarraa maaliif naan jette jii sammuu tantee tana hoosa tantee taate jechuudha. Itti yaadii malee an jala mureetiin jira manatti galuun hin jirtu ani si dhiisuufis hin taa'u yoo nam takka irra booda si biratti arges si dhiisuu hin taa'u je'eetiin jira. Biiftuun immoo haa fayyitee ol kaatu ciisu jirti miti haa haadhattullee waan feetee jettu amma fiiguu ciisu jirti. Gaafa naa dhufte wal faamnaa jechuudha naaf ishiin. Saniifuu ati immoo fayyaan tantee magaalaa sanarraa baafadhuu ofeete abbaa bilaal. Ganaa wardaan isa ol deebiteetiin itti roorri isaan hin jirtu jechuudha. Akka dursanitti waan fedhe jeeni akka fedhe jeeni naa obsitiin hin jirtu jechuudha. Obsiin dhumee jira obsi badee jira kabajaanillee baddee jirti jechuudha. Garuu an abbaa ilmaanitiin hamtuu waan si godhuun qabu jechuudha. Taraqaa ilmaan kanaati. Yoo feete baafadhu magaalaa kanarraa yoo feetellee akka feete ta'e. Maqaa kiyya na dhooyte taanan namaa wajjin as deebitee har'as anta yaa'ii dhiiftuu mitii jechuu barbaadeeti. Yaa'iin hin dhiifamtu. Akkuma itti fufetti hin jira dhiisuudhaan taa'u. Manattis galuun taa'u. Hin galu akkanumatti. Akkan itti galuu jira malee akkanumatti manarraa ba'ee akkanumatti manatti galuun hin jiru jechuu barbaadeeti. Xiqqoof argu malee if laaleetiin xiqqoon illee if laaleetiin galullee achi booda galaa jeetiin jira. Tanaafu obboleeyyan kiyya isinillee asumaanu dhaamsa kannaa fi abbaa bilaali. Yoo sammuu isaa daleessisee sammuu isaa taturaanii saniin deemee xiqqishoo ganaadha jechuu haa if laaluu jechuu barbaadeeti. If laalii siin jeetiin jira. Akkanaati hanga insha Allah hayri walitti eegnutti nagaan naa ta'u.